qabsoon Oromoo humni TPLF kun jalqabuma qabsoo Oromoorraa Oromoon mirga isaa mirkaneeffachuuf mirga abbaa biyyummaa isaa biyya kana irratti qabu mirkaneeffachuuf qabsoo gurmaa'e yeroo jalqaberraa kaasee qabsoo Oromoo dabsuu irratti qabsoo Oromoo doomsuu irratti qabsoo xiyyeeffate qabaatee kan Oromoo irratti qabsaa'aa ture humna murni kun humna qabsoo Oromoo dabsaa fi doomsaa jiraataa turedha jechuudha. Jalqabbii qabsoo Oromoo uummanni ijoolleen Oromoo gurmaa'anii ummata kanaaf qabsoo mirga saba kanaaf yeroo jalqaban qabsoon ummata Oromoo kun qabsoon ijoollee kun dalga akka ka'u fakkeenyaaf gaaffiin kan ELF kan ummata Eritrean Liberation Front ta'ee gaafa jalqabu sanarraa koppii ta'ee kan dhufe Oromoo Liberation Front kan fide giddugaleessa ta'ee kan dhimma kana ijoollee qabsoo ijoollee sanarra giddugaleessa jara sanaa ta'ee qabsoo sanarratti kan shoora qabu ture tokko TPLF garee TPLF gareen kun isumaa jalqabumarraa dizaayinii qabsoon Oromoo gaafa jalqaburraa kaasee gaaffiilee sirriitti haala uummata Oromoo biyya kana keessatti qabu sila kan dirkaasaa ture uummanni Oromoo kan biyya kana ijaare ta'ee akka inni gaaffii biyya kanarraa baqachuu qabatee ka'u godhee kan kaasise jalqabarraa kan dalga kaasise qabsoo Oromoo dalgise tokko humna kana TPLF kana sirriitti hubatamuu waan qabu natti fakkaata kun. San booda uummanni Oromoo qabsoo garee kanaan hoogganamaa ture irratti itti dacha'ee itti du'ee itti madaa'ee waan hin taane ta'ee gaafa qabsoon Oromoo kun bakkaan ga'uuf fiixee irra ga'e shira adda addaa shiree haala hin taane godhee kan qabsoo Oromoo mancaasee akka malee bakka duubatti waggaa dheeraaf duubatti deebise murna kana TPLF akka TPLF qaamni qabsoo Oromoo madeesse qabsoo Oromoo miidhan jiru jechuudha. Dhufee ijoolleen Oromoo sun hundi itti madooftee itti rakkattee itti duutee qabsoon kun gaafa sirna cunqursaa sana ofirraa qolachuu fiixee irra ga'e kan harkaa jallisee akka malee godhee TPLF dha jechuudha. Erga sana booddee maal godhe deebisee sirna cunqursaa kan biraa jala bulche Oromoo qabsoosaa duubatti deebisuusaarraa doomsuusaarraa madeessuusaarraan asitti of jala galchee subordinate godhee cunqursaa raawundii kan biraa kan saaxile sirna TPLF kana raawundii cunqursaa kan biraa sana jalatti hoggaa sana dikeedii sadan kana keessatti Oromoo maal hin taane. So politically Oromoo qabsoo Oromoo kana guutuu amma raawundii jalqabarraa kaasee qabsoo amma 81-82tti dhufnee kaasee sana booddee dikeedii sadan dhufan kana keessa kaasee kan akka jirutti xandacha qabsoo Oromoo ta'e xandacha mirga Oromoo ta'e qabsoon Oromoo akka bakka hin geenye yeroo hundumaa kan doomsu kan dabsu kan adeemsu sirna kana murna kana ture TPLF ture jechuudha. Dhufee immoo amma ijoolleen Oromoo guddaa xiqqaan Oromoo beekaa wallaalaan Oromoo qotee bulaan jaarsi qeerroon qarreen hundumtuu bakka jirutti itti cichee qabsoo isaa bakkaan gaatee biyya hoogganuu ka'e. Biyya hoogganuu yeroo ga'u haala addaatiin hunda sabaaf sablammii biyya uummata biyya kanaa of jalatti hiriirsee sirna haaraa biyya kana ceesisu ijaaruuf tattaaffii inni godhu irratti ammas kan xannacha guddaa ta'ee itti qabsaa'ee jiru weerar kan meeshaan ala erga gaafa jalqaba amma sirni kun amma sirni biyya bulchaa jiru kun aangoo qabate ishee gara bakka dhufiitti ishee deebisee aangoo qabate kaasee maaltu ta'e hanga ammaa kan sirna kana qoraa jiru galgalaa ganama nama waliin naqee sabaaf lammii walitti naqee Oromoon biyya bulchuu hin danda'u waan jedhu sana mirkaneeffachiisuuf kan carraaqaa jiru kan biyya kana irratti Oromoo irratti qabsaa'aa jiru eenyu ammas murmuma kana TPLF ita kun sirriitti clearly understood godhamuu qabaachuudha. Oromoof TPLF qabsoon Oromoof TPLF akka malee diinummaa qaba. Hariiroon isaan kana lamaan gidduu jiru akka malee diinummaa qabaachuudha. Ammas politically kan qabsoo Oromoo fiixaan ba'ee amma karaa qabachaa jiru kana kan biyya karaa qabsiisaa jiru kana doomsuuf kan Oromoo irratti qabsaa'ee jiru TPLF kun sirriitti hubatamuu qabaachuudha politically. Economically
murni kun TPLF Oromoo yaa beektu qabeenya Oromoo bakka bakka lafa jiru kan saamee Oromoo akka malee iyyoomse eenyu projektii gurguddoo Oromiyaa keessatti saboota uummata Oromoof jedhamee bajata Oromiyaatiin qabeenya Oromootiin Oromoof tajaajilu projektiin akka hojjetamu projektiin deemu kana kan akka malee dabsee shiree irraa saamee projektiin kun bakka akka hin geenye kaan immoo quality barbaadamuun akka hin godhamne kan godhaa ba'e eenyu murnuma kana TPLF economically kan Oromoo gaddeedise see Oromoon aadaa history isaa keessatti akka bara kanaa iyyoomeen beeku for that matter qotee bulaan Oromoo waan nyaatu dhabee akkana iyyoomeen beeku that is a very black and white clear Oromoon akka bara dikeedii sadan darba kana keessatti iyyoomeen beeku iyyoomee ijoollee durbeen Oromoo isa jirti magaalaa Finfinnee keessa naannaa ilaalaa kan karaa dhaabbatu galgala karaa dhaabbatu ijoollee Oromoodha kan baatee qansiraa biyya kana keessa qansiraa hojjetu eenyudha ijoollee Oromoodha zabanyaan biyya kana keessa jiru guutuun eenyudha ijoollee Oromoodha Oromoon baruma seenaa isaa keessatti akkas gadadeen beeku kan gadadoo kan hundumaa fide immoo TPLF kana bulchiinsa TPLF strategically Oromoo subordinate godhatee garuu ansii jira jedhee Oromoo qabatee Amaara bulchuuf strategy design godhateeti Oromoon garuu akka inni mataa waliin qabanne politically and economically subordinate godhee Oromoo of jala bulchatee biyya bulchuuf calculate godhee kan biyya kanarratti sirna ijaaruuf yookaan sirna ijaaruuf carraaqaa ture kan akka murna kanaan jiru jechuudha so sun hubatamuu qaba. Kadhat Oromoo kadhaa amma karaarra badambiitti ilaala waan sirriitti practically lafarra jiru jechuudha. Ijoolleen Oromoo baratti sangaa qabatu gurgurtee baratti qabeenya qabatu sanyii warra isheetii maal waan qaban gurguree abbaa faadhiin barsiisa. Kan barate guutuun kun manca'ee hojii dhabaa ta'ee kan biyya keessa guutee jiru kan liistiroo ta'ee digirii baatee kan caammaa xaragu digirii baatee kan dhagaa baatu bini. So it has to be clearly understood Oromoo economically kan cabse sirna hacuuccaa duriin ala ol economically akka malee Oromoo cabseera sirni kun murni TPLF kun Oromoo akkanatti cabseera socially safuun Oromoo akka bara kanaa badeen beeku for that matter amma naagalutti Oromoo safuuf Oromoo gidduu safuusaaf Oromoo gidduu haala malee akka malee hamma sirna ijoolleen Oromoo xiqqaan Oromoo akka dorgommiidhaan tattaaffiidhaan of baasuu dhiisee nama jala fiiguudhaan hannaanii of baasa jedhee akka yaadu mentally subordinate godhanii mentally shortcut thinker godhanii ijoollee Oromoo design gochuu irratti baay'ee hojjetaniiru. Hanna barsiisaniiru akka malee hanna barsiisan kun safuu Oromoo cabsaniiru safuu Oromoo gadi buusaniiru prostitution magaalaa Oromoo bana hoteela biyya kana keessa jiran keessa naannaa ilaalaa dhaggeelicha callisaa naannaa research xiqqoo ishee hojjedhaa ilaalaa. I can guess more than 75% of the prostitutes are from this community. Kun seenaa biyya kanaa keessatti hanga umurii keenya beennu keessatti hanga waan barraa'e research beennu keessatti kun biyya kana keessatti hin beeku. Kan kana godhe kan kanaan nu ga'e sirna TPLF kanadha. Kun sirriitti ifa ta'uu qabna waan qabu natti fakkaata. Inni kaan saba Oromoo fi soshaalii kan jennu sana keessatti Oromoo fi saba biraa gidduu hariiroon biyya kana keessatti akka TPLFitti Oromoof saba biraa addaan baasuuf addaan qooduuf humna hojjetee jiru biyya kana keessatti TPLF Oromoof Somaalee saba tokko akka malee gidduu galee marzii gidduu facaasee waan Oromoof Somaalee gidduu teessintu beeka hundumtuu ni beektu. Kana maaltu design godhee oggaa meeqaa oggaa yerootti fudhatee design hojjete TPLF Oromoo fi geedoo tokko saba walirraa dhalee waliin sirna tokko qabu akka malee gargar baasuudhaaf kan gidduu galee irratti hojjetaa ture TPLF Oromoof Gumuzii Benishaangul irratti fudhachuu danda'e fudhatanii ilaaluu dandeessu Oromoof Amaara gidduutti kaariikulamii design godhee Oromoof saba biraa adda baasuuf Oromoo qobaatti baasee adda baasee saba biraa adda baasee subordinate isaa godhatee anas jira hoo si jiraadhe lama taane akkana goone aangoo qolannee taaktika jedhu biyya kanarratti design godhee kan Oromoo akka malee dudduuba deebisee sirna kanadha. Arras qabsoon Oromoo karaa qabate kun karaa isaarraa akka dabuuf kan nurratti carraaqaa jiru sirna kanadha. Kan sirriitti hubannee irratti qabsaa'uu qabna jedha galatooma.